barbaadde akkas ta'e oo barbaadde akkana ta'e isa micayyoo attaqayyuutti jiranidha malee isa gammachuudhaan karaa bananii fetoo bayitii kun odeemi isa jedhanii ni miti akkasitti fudhadhu obboleettii ko. يا منيرة وانجتي اوغادي من انجام بودا اوكي نيندي ما باسبورا كينا كنا غزي يتو باسبورين جيرو اكن متي ديمي يوفيت نانجاني جت سو ممچون دني يو اكن متي خاتي ديمتو داتي وهي نجلا هاتي ديمتي meeshaatenya hattee jirti yoo yaanii si qabsiisanoo. Kun immoo rakkoo caljaara dhaggeeffadhaan. Saadiqee keenya guutuu akka keebee killeen dhufe as keessa jira saa. Na dhaggeeffadhaa guutuu akka isinitti hima. Ani halkan koo saatii shamarran arsiitiin na bira jira. Dhaggeeffadhu sitti hima. Shamarran kana arabni hogguu rakkee. Telefoona tokko malee keessaa ijoolleen harargeetu maashaallahi wallahi ka afaan hin beekne haaree kana kaatee gabbateeti shaaraa gubbaa telefoona warra isaanii qabiyyaa ka ta'u nam tokko as keessaa hin beekne abshaalummaa barbaachisti jabeenya ka barbaachisti beeka dhuga namni hogguu takka biyyaa bee jabeenya jabaachuu qaba. Fuutee dukkaana wayii namuma karaa deemuu fi tokko barbaaddee rabbiin laaffisee fi raqaba warraa ka biyyaa san bilbilanii fi micooltu namatti arsii eessa biitti. Ati sayyaadha amma akkasittiin fudhatan kanarraa amma kalee eeggaddaan fuudhan argee rakkoon akkanaa isii qofaa miti hedduu jira. Amma isii yoo fursaa harkattee yeroo isaan rafan ulaa cufuu baatte gabbaanaa dhalaa furmaata baatti namni isii waa godhu hin jiru obboleeyyan kiyya. Mana san keessatti immoo ukkaamsanii dhabamsiisan lubbuu isii hamtu. Mana keessa duura alatti wayyaaf nafaama waan takka nafaama. Hulaa banaa argachuun fursaadha biyya Suudi Arabiyaa keessatti hulaa banaa argachuun siqqollofanii. Amiira akka gootu Finfinnee kana foloo godhe abbaa manaa micayyooti waan ta'eef namni kun hunduu asirraa 400 kun yoo bittinnaa'e gargar deema. Abbaa manaa kana qabadhuuti isa waliin gannii jedhiiti. Amiiroo jedhiiti waliin kontaakti taati waan tokko godhuufi danda'a. Finfinnee kana qabadhu isaa informeeshinii jiru yoo baastellee ta'e. Yoommoo rakkoo waan jirullee ta'e waliin fura isa kana qabadhuudhaan Finfinnee kan jedhu kan atiin waliin taati amiirii waliin. Ani waan hin danda'u niin gargaara. Ayyee galatoom. Akkas ani waan hin danda'u suutii keessaan jira. Ani waan hin danda'u aji tarii kan niin gargaara. Kun beekeenis ni jira. Beekii nagaa fayyaadha baga nagaa. Kan fayyaa keessanii nagaa uumame. Nagaa alhamdulillah baga nagaa. Ore Dubbinnaaf hin galleelle mucayyoon eessa jirti mucayyoon yoo as naannoo jiraatan hin dhagaa rakkoon qabu eessa jirti mucayyoon. Miciyyoon naannoo wajjirtuun beektu miciyyoon bakka kanaan jira jettee himuu hin dandeessu. Bakka jirtu Aeroplaan irraa buutee amma wanti gootan amma bilbila xinnoonuma deemti Aeroplaan irraa buutee jechuudha. Dhaggeeffadha. Ameerikiyya bilbila yoo itti deddeebistaniitti bilbiltan arabni harkaa fudhatti bilbila deddeebistaniitti hin bilbilina yoo isiin akka tasaa isinii bilbilte yeroo achi gabbaate akka isinii bilbiltu godhaa malee bilbila harkaa fudhatti mucayyoo amma yoo itti deddeebistanii yeroo hedduutti bilbiltan bilbila harkaa fuuti jarri mucayyoon amma carraa qabdi carraa kana harkaan balleessinaati akkanumatti ta'a eegaa yoo isiin isinii dawwalte jalaa kaasa yoo isin jalaa kaasuu dhabde mootu itti deddeebisaniitti bilbila harkaa fuutee harkatti yoo cufte argachuu hin dandeessanii. Rakkoodha kunis. Yoo ammoo akka tasaa bakki isin jirtu beekamte rakkoon qabu handaqeen fuudha wallaahi osoo arabnu balbala dhaabate. Galatoon nama akkasii barbaanna laalluti. Amiiritti dadawwaliin deebistee tooyi amiirii kanaanis wal qunnamaati waan kana godha kireeditii hanguutee fi amiiriidha. Ammas namni biraas nan guutaa jechaadhani WhatsApp banattu micayyoon tun lookeeshinii bakka ishiin jirtu qofa bara. Amma lakkoofsa lookeeshinii itti barru qofa dhabnee bara. Mujatti miskoola naan jetti baran kaardiillee kenne fi miskoola naan jetti bilbilaa jiru. Bakka yeroo isin miskooltetti jalaa kaasaa malee itti deebisaniitti bilbilina akkanumatti jedha rakkoon qabu. Carraa qabdi mucayyoon bilbila harkaa qabaachuun isiitu carraa guddaa. Mucattiin biluwan. Ni regema Kibeki.
Ni dhagayame. Amma bari maaltu rakkoo nutti beektaa michiyyoonis bakka jirtun beektu bakka kanaan jira jettee himuu hin dandeessu garuu bilbila harkaanii qabdi kan lammadaati ammoo namni yeroo isiin itti bilbilte san deemee isii san firmaata laachuu danda'uufi dhabnee jechuudha. So kan akkamitti bilbila ni qabdi bakka kana jettee si himuu hin dandeessu akkamitti bira dhaqxee firmaata laachuu fi dandeessa. Saadiq ya bilbilli isi bilbila GPS qabu taanaan osoo isin location hin qabne iyyuu akka namatti beekuun ni danda'ama. Karaa hedduutu jira. Okay. Inni lammaffaa ammoo carraa ijoolleen bilbila ka harkaa qabdu miti bilbila ka harkaa qabdu. Jawala guddaa harkaa qabdi mootii harkaa qabdi nam jatti jawala guddaa harkaa qabdi. Westaappii abanattu shabakaa ergaa fi lookeeshinii akkaataa itti ergaa yoo isin bilbila itti marra koon qabu. Laal amman salaataan na biraa gee bu'uuf hin deema waan jette mixiyyoon tun talaa baatee tuni miseejii ittiin barreessinii nam tokko illee nu miseejii afaan araba jijjiirratanii ministirii daawwitii jira daawwitii arabiin dhuftuufi jira. Mujattii lakkoofsi jawal ittiin guddaa barreessinaadha. Itti hima itti hima. Laal obboleessa kiyya na dhageessanii. Sila Jaalattiin jechuudha jaalattiin arabaa. Afaan Ingiliffaatiif afaan kamillee odeessanii arabii akka jijjiiru jira jawwaalli arabii ni jijjiira. Afaan kan jiratu. No ni jirta Munira ni dhageenya. Amma Ni jira ni jira. dhagaya. Baay'ee saadikee kan jiru. Arabii jijjiirama miisii ittiin barreessinaatiif obsaatu maal eegaa? Miseejii ittiin barreessinaa ammalaa kullee haala yalla. Sanan. Hojii yoo ageessiin isinii bilbiltu akkanumatti eegna. Inni lammaffaa ammootu yoo mara dadhabame bilbilli si guddaa harkaa qabaannaan ani karaa ittiin beekamtu jira ni beekna bakki isin jirtu bilbila guddaa lookeeshinii GPS banamee jiru bilbila guddaallee ta'e yoo GPS isaa cufaa jiraate dhaquun hin danda'amu. Hatta WhatsApp illee qabaatu dhabde bilbila guddaa harkaa qabaattee gubbaa irraa GPS waan jedhamu soo yoo bantee jiraatte appii bilbila lakkoo isa karaa isii lakkoo isa isiitiin bira nama geessutu jira rakkoo hin qabu inni guddaan immootu bilbila biizii irra godhuu dhabne yoo eegne irra bareedaadha carraa guddaa qabdi mucayyoon. Lakkoofsa kennii fi Muniira. Kebeekudha lakkoofsa kennii. Hayyee lakkoofsa siifii kan kebeeki ammaan sii bilbilaa dhagaye. Hayyee qaqqama isaanii hin qaban kebeekiin hin bilbilaa fi kebeeki warri as gubbaa jiran kun guutuu warra bakka biraa jiru. Dhiyyoon amma anaaf atiin ulaallatti siifin bilbilaa furmaata akka goonuuf amma salaatee ka'een sii bilbilaa. Kebeeki. Rakkoon qabu ani walakkaa magaalaa jira amma walakkaa magaalaa jira osoo isin dhuma magaalaa illee taate dhaqeen fuudha ani garuu arguu ni dandeenya hin cinqamina garuu ittiin bilbilina yeroo hedduu. Yaa akkana goona Munira barnutis waan asirratti osoo hojiirra jirru achi keessa haala beeku waan nullee isin barbaadne bakka tanatti akka isin argamtan isin godhuun kun hojii guddaadha. Hojii guddaadha. Saadikee keenya amfaan si yoon Inni riyaadiin jirtii fi jiddaan jirtii bara hin beektu mujattiin jaran inni dhagaa. Afaf. Mujattiin Ni fixadha ni fixadha. Afaf. haa fixatu Afni fixadha abshabsi. Amma laal dubbii gabaabduun jara lamaan kana harkatti haa galtu isin sadeen harkatti haa galtu. Kebeekii keenya waan gootu. Munira lambara isiidhaa kan miciyyoodha kebeekiidhaaf keessaan ergii fi inni qofti naatti bilbilu. Isatti haa bilbiltu. Akkas kun oolan. Isatti haa bilbiltu. So inni akka itti dhaqu waan beekuuf lokeeshinaas akka itti harkatu waan beekuuf inni firmaata itti haalaatu dhaqee. Akkasi. Dubbiin dhumte. Ammaan si bilbila gabbu'ee. Keenyeetu si geenyaa jechuudha. Waliigalle miti kebeeki. Naaf bilbilee rakkoon qabu. Bakka rakkoo guyyaa guutuu. Qabadhu kebeekii barreessee jira qabadhu. Daqiiqaa naa barreessitee jirta. kana godhi. Barreeffadhu kunoo torba WhatsApp kiyyan qabda saddeettamii bara Amiro. barreeffadhu rakkoon WhatsApp qabu. kiyyan qabda bara Amir WhatsApp kiyyan naaf ergi. Ayyee. Amir WhatsApp Okay, kiyyan naaf bilbila. ergi ni qabda. Hayyee. Ayyee. Bakka
Jinga bune ke akkas godhaadha sanaa ani sobna. gadin bu'a saadiqoo mana kana manaati godhi ani gadan bu'a keebeekii waan tokkorraa akka geesse kara keessatti sin dubbisa Mana kana immoo aga waan tokkorra kennutti akka hin cufne manicha. Okay, argee jira yoo qoy bilbila duwwaa. jedha nagaan ta'a. Taatuma jira inshallah ayyee. Rabbi firmaata bitu. Finfinneen kun haadha abbaa manaa micayyooti. Isallee Inni godhaa iyyaaddaa namni kuniiti. Inni ni jira ayyee. Saadiko anillee Isaan hin dibdu. naboo wedaa booda walitti dachaana kalaasi anaa fi keebeekiin karaa keessatti waliin haasofna. Okay. Amino. Itti argi keebeekitti lambara hin irraanfatiin lambara isiidha. Yalla ayyee nagaan na jiraadha inshallah rabbi furmaataa fidu. Mijatti rabbi haa baasu du'aayii goone. Tole, hojii nagaan na gaarii. jiraadha. Hojii gaarii qabaatu Baay'ee fayyaadee. Daqiiqa Saadiqee keenya anillee salaanii irratti raa dabree jira. Isiniifin ol deebi'a. daqiiqa mashannaaf kenna. Daqiiqa 5 daqiiqa 6 kenna akkanumatti isiniif laala laakoo isa qabadhee jira. Tole ayyee keebeekii. Bikka isin jirtu nuuf laalta. Yaa GPS isii banaa jiraannaan ni laala. Mangisti. Jara keenya warri jala jirtan taap godha koppilinkis godha isinis dalagaa jabdu jirtani eenyu naame Anasya me kagani mahar ragi sanoro. waateesu disti madike ilama distin te likamteen numto Wahe ane destiny pune me kago. Oromonda mo nan ka pol to aram nigel nagar bit. maali distin di atidito maali sirra guddoodha moo Justice diketa wanja bitinyatas dike wayas ahe wallahi mahar ragi san kam taatano. Muni na Amma mahar ragi barkan- Bikka isin jirtu. Bikka isin Abbaar jirtu laaluu ganneeti. jirraa obsime. Jenni. abbaa arganne ka barbaadeetti dhaqu arganne rabbiin miskiinan dargo Okay. Mahar Aboo taatano. nama- Nama barbaadu jira. yaa maniira namni keenya a'uudhi billah nama keenya Gaafa wallaahi baradhaa jennu walii gayyaatanii saadiqa. Lakki waa barachuu qofa osoo hin ta'in namni lubbuu namaatiinis ni naggadaa ni taphataa arrumaan argee beeki. Ni naggada. Ni naggada. Cellutti. Waan bilisummaa jennu tana waan ni nu dhoorge amma garree jechuudha ko. Baddaa Uummanni baay'ee. keenya intala dhalaa keessaafuu haadha isa dhalte yookaan obboleettii isaa yookaan haadha warra isaa tan taatu Saadike. akkanumatti osoo ishiin rakkoo keessa jirtu muutii itti qabate ittiin naggadachuu barbaaduun kun hedduu nama gaddisiisa dhugaa. Namummaa keessaa nama baasaa beeku. Amma isaan biratti nu jajuu jiran amma nu warra akka isii daawwachuu kan amma nu jajuu jiran. Maal akka Maal gochan? raadhi jechuudha. Duutuu haa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Mijatti mobaayiliin qabu harkaa. Ni qabdi mati qishee dura bilbiltee turte. Barreeffama asii barreeffamu kanallee beektanii araboonni siisteemii hangisee tokko ijoolleen biyya arabaatti na baastan isinitti immoo yoo barree moobaayila harkaa qabaatte ta'e harkallee fuudhuu danda'a waan ta'eef waan ittiin haasa'uu barbaadan qubee jalqabaatii fi qubee dhumaa walirratti cadhisaa barreessaa yoo nama hiikaa beektu taate malee qaxxitama barreeffama keellatan waan isin barbaadda yoo isii barreessitan hin jijjiiran gara arabiffaati irratti rakkoorra isii geessuu deemtanii akkas ta'e. Yaa waama kana hayyisaa turre xiqqoo yeroo dura eegalamu sani xiqqisho girgirrii wahii turte anilleen girrii tanaan miciyyoo tana gargaaraa si fuudhaa fi ganni irra heddummaataniiti girgirriin heddummaatee jarrillee wareeree waan godhu wallaalee namni gizee baaragee waan qabatuu fi waan dhiisu waan addan beeyneef. So tanuma gargaarra jennee ol baane miciyyoon nasiiballee ni qabdi bilbilallee kaasuu dandeessi ture. Kana keessa immoo warroonni bu'aa mataa isaa barbaadu lambara yeroo barreeffamu gara adda addaatiin itti bilbilanii hanga miciyyoollee rakkisanii yookaan gandii warri isin bira jirtu kun firiidama dura isiidhaa kennan san akka dhoorkatan warri godhe warra as jala jiru kana jechuun warra garaa jabaatu kana warra uumamaan
ilma namaa fakkaatu ammoo akka keessisaa diinaa jechuun bineensaa. So amma mijiyyummaanu bilbila kana kaasuun isii jabduudha. Tokkicha Rabbi haa gargaaru. waa tokko dubbachuu barbaadanii. Finfinnee rabshaa keessa jirta. Atis muuziqaatti jirta. Waa'ee Finfinnee irraa Finfinnee billaalee muuziqaa irraa kan dhufa. Dubbiin kee kunis Finfinnee nama ajaa'ibsiisa. Haadha warra kootiiti jechaati muuziqaa bantee bashannanaa jirta. Ajaa'iba bar dubbiin kee. Biraa banuu danda'a dhiisarra laaleen. Namni biraa banuu danda'a waan namni kophaa hojjetaa jira yaa uummata. Namni namoonni hojjetaa mi? Karaan deemaa jira. Lafa hojiitiin galaa jira. La ilaha illallah. Muuziqaa irraa fagaadhu Finfinnee akka sagaleen keessa dhagahamu. Baddaa baalee muuziqaa banatti aboo nuti salaata nuquttee ati. Mana galaan jira. Okay, Finfinnee bakka gaarii gizi yeroo dhaqxe muutirraa kaafadhu haasa'e galatoon. Itoophiyaa keessa bajaajilleen wanni hunduu muuziqaa uummata keenya. Nuuf galaa bara waan nuuf galu namuu ni beeka. Jechuun ammaan tana nuti fi fugaa jechuun lubbuu namaatti baraarraa jennee as taa'aa jirra. So bakka akkasii san gizee dhaqxe dubbachuun sirra hin jiru muutirraa kaafachuun sirra hin jiru. Because namni haasawaa waan jiruuf wal dhaga'uu dhabuu mala. Kan ammoo namni sammuu qabuttuma yaade jenneeti. Gizee tokko dhugaa dubbachuuf barbaachisa haa ta'an ijoolleen Dubaay micattiin Suudaaniidhayyuu xiqqoo ishii afaan Arabiffaa xiqqaattu ni beeka. Afaan Arabiffaa kana qubee kana jijjiirtee afaan Oromootti deebistee ani sin qabu simii waggaa 2 mana madaamititti fixe mirri 600 hojjedha. Qubee makana jijjiirtee qubee Ingiliffaa kanaan sisteema ka jalqabarra go out jedhu kana qubee jalqabaati fi qubee dhumaa barreessitee madaam irratti barreessite. Ka madaamit irra barreessite. Madaamiin gizee hundaa qubee wal fakkaatu maaliif didaanaan jette. Mi'atiin sisteemii ani badaa jiruun moobaayiluma madaamii irratti naa barreessite. Rabbiin jazaa isii haa kafalu taaksii fiddee ala dhaabdee qubee jalqabaatiif qubee dhumaa itti naa barreessite. Zubaalaa gata jedhee gadi ba'ee. Caammaa osoo hin godhatin zubaala magatee zubaala wajjin bade. Qubee hin qabu simii malee uummata harkaan qabu. Warra kiyyatu naa barreessaa jedheen simii Itoophiyaatirra jijjiiranii ka biyya Arabaatiin osoo hin ta'in akka biyya Arabaatirra jijjiiranii akkasitti bahe. Rabbiin isii haa dandeessisu namni yoo xiqqoo beekumsa qabaate akka godhellee godhin bada ittiin wacinaati barreeffama wayii tartiiba garagaraati yoo barreessan hiikaa qaxxitaa akka hin kennin. Achumarratti gogoliin jijjiiruu danda'a. Yaa galatame baleetiti nama ilmi namaa gaa tokko miti dhugaadha walirra bayyanataa fi wayillee qabaata. Kan qabne immoo akka qabaatu namaatu irra hojjeta. Muuxannoo keessaas dabarteerraa waan kana argachaa deemtaa jechuudha. So ammaan tana galatoomii atilleen muuxannoo fuulduraa fi waan gorsa nuu ta'u yookaan itti fayyadamnu nuu laatte galatoomii jechuu barbaadeeti. Inshallah Rabbi ala fisuuf isiifis. Jazakallah. Undi keessanuu sistaan kuma fayyadamu. baddaa baalee dubbadhu mee akkaan dubbanne erga seene. Zimi jedhi ati dubbachaa jirra. Baddaa baalee